Gammachiisu. Gammachuun kun si gammachiisa miti? Ani daddafa lapheen koo daddafi natti malee lapheen dhaabbata daddafiga. Tolee akkamittiin isinitti baay'een gammadaatu wanta bara meeqa hawwaa tureeni naan kaa'atu. Nu darbe. Diivi beefi. Lakki wanta diivi caalu kun. Ani of dandee isinirraa ba'uufi. Fuudhuu fi jedha haadha manaa bareeduun argadhee fuudheen of dandeessee gaafa. Maalitti bira deebiin? Taa'ee gadi. Maalitti? Of dandee fuudhuuf jedha. Waan inni si galaraan? Of dandee fuudhuu fedha nuun immoo biyyootti nu gattee fuudhuu fedha jechuudha. Maal jechuudha? Amma mee isa afachu namatti fuutuu nuusiif illeerra? Nama fuudhu situ naaf ilaa? Ati fuudhu biizii Nama fuudhu situ naaf ilaa? bara meeqa hojii jiraanne naafsi. Kana bifisee filuun qabu an deemtuuf gurraattii isheen filuun qabu. Anatu wajjin jiraata. Maqaa isheen filuun qabu. Sanyii isheen filuun qabu. Wal duukaa jiraachuu keenya kanuma jechuudha. Hiikkaan qabu. Ani immoo filu. Mee si barisiiseera sitti dhaga'amuti garaan kee booreen qabooti. Malee filu ani. Arruma kaateerra nam fuudha. Maala naaf akkasii dhumi keenya naaf akkasii. Almeeqa si mariisuuf janaanii namni dhaggeeffatu jira. Afachiisu. Almeeqa si taasise beekwa. Beekaman. Malee ati illee qoosta. Innis rakkoo qabu kan amma fuudhuun yeroo kanatti yeroo itti fuudhan miti yeroo isaa yeroo boo'ichaati. Yeroo fuudhaati amma yeroon kun. Maal yeroo fuudha keessa jirtu. Maaltu keessi keenya gubatee yeroo jiru tatti moo fuudha kana jettee. Himmate. Lubbuu koolaa reeffa korota kaanfattee fuuta malee kun hin ta'u sun jiru lubbuudhaan jiru. Maadha miidhaan kee yoo fuudhu. Anis nan fuudhate. Himmate. Maali bakkee yoo irratti ol dannee kanaafuu waan fedheef iyyuu yaada kana yoo jijjiirratti akka hiriyaattan si gorsa laa. Mana kanaa na baasaadha. Mana keetti maaliif galtaadha? Sinittillee kanaan dura hammaan fuudhutti wajjin jiraanna. Isa booddee mana keessan deemtu sunis mana qabdu. Na caalaa qabdu mana immoo. Inni yoo barbaade na bira turuu danda'a. Ati immoo mana qabdu. Booddee wanta kana keessan deemi. Na dhageessaniittu. Ja'a kanan jedhu dhiyoottidha kanan fuudhu. Annaa gammaduun see akka kana akkasii taatan jira. Reeffa gorra tarkaanfattee fuuta gaa. Ati immoo waan jedhu si galeera callisii tokko kettee kaakista. Inni fuudhataan maal nyaannanu maal nyaannee jiraan. Gaddaa uffatte. Gadda kun boo'ichaa boqu gadduusi. Gadda irra jirra. Waan adii kana dhufti. Adiin tokko kan mul'atu. Gadduusi boqu kan. Maali? Gidduuma kanan jecha maal gochaa jirtu? Gammachuu koo irratti na gaddaartu? Gaddarra jirra nuti. Guyyaa muraasaaf gaddaan dabarsuudhaaf murteeffanneerra nuti. Anatu cidha qopheeffataa kanaaf gaddaarta. Yakki nuuf gadda. Gammachuu kootu siif gaddadha. Bara hamma kana harka koorraa nyaattee har'a gammadaa gammannaanatti anatti moo? Nuuf kun gadda. Bakkee irratti nan dhugatuuf nan fuudha jettee kan nuun eenyummaa ishee hin beekne nuutuun mariisiitiin filattee duratti muuddee nuun gannuu ariitee. Haadha manaa kootu ankee rakkina hin qabu. Kan kee hidda kee. Atoo maaliin nafi jetteetu? Ati obboleessa koo miti? Inni oddoo dhufe beeka. Gammachuun koo san gammachiisu beektu. Harka koorraa nyaatee iyyuu anaan nyaachuu barbaada. Ati muusa kam? Gammachuu koo si gaddisiise. Ani ganaa guyyoota muraasaaf gadda. Anaaf inni gaddarra jira. Nu dhiisati gammachuu irratti tajaajilteef nu bira darbati. Nuti gammachuu yeroo itti gammadnu miti nuuf. Gammachuu koo gammaddu taanaan mana koo sin teessu. Qe'ee koo keessaas hin baatu. Maal?
eeyyee akka dhufteetti harka qullaa dhuftee harka qullaa baate. Lakki nambaasa. Nambaasa isi maali? Isi nambaasa. Isi maal akka nambaasa. Kottu qabadhu. Kanaan dhufte harka qullaa dhufte miti harka qullaa kee narraa baate. Def narraa baate. Erga gammachuun kun sin gammachiisne narraa baate. Qeeqooti narraa baate. Deebi. Kotatti deebi. Humni ajaa'iba ofirraa kutani. Ati hin deebi. Ati kun narraa baate. Wayya kana ofirraa baase. Gammachuu kun gammachuu koo gammachuu kee. Si galeera? Deebi. Wayyaa adii uffadhu.